Harka fuune akkam jirtu daawwattoota Shinigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qabannee isinitti himaa ibsa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Laga Dambii fi Soddon Booroo waraana mootummaa haleeluu beeksisan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa manneen uummataa abiddaan gubuu itti fufe. Kooriyaan kaabaa misaa'ila gara qarqara bishaan Jaappaanitti dhukaaste. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraajii amma bal'ina oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Laga Dambii fi Soddon Booroo waraana mootummaa haleeluu beeksisan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan garaa jalatti ijaaramuun kaayyoo tokkoof lolaa jiraachuu beeksisan. Lola guyyaa kaleessaa fi dheengadda taasisaniin waraana mootummaa hedduu ajjeesuu beeksisanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibraan Laga Dambii onkololeessa 18/2021 godina Gujii Bahaa aanaa Saba Boruu ganda Siree Buqqii fi ganda Utuluu gidduu iddoo addaa Dareersaa jedhamutti waraana mootummaa kan aanaa irraa ka'e gara ganda Utuluu deemaa jiru irratti haleellaa baneen waraana mootummaa 22 battalatti yoo ajjeesu 25 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu beeksisee jira. Gama meeshaatiin kilaashii IKM 8 fi boombii harkaa 14 rasaasa hedduu akkasumas kaaznaa garaa fi rasaasaa fi baangii hedduu irraa fudhatee moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu beeksisee jira. Haleellaa kana hordofee humni birmannaa aanaa Oddoo Shaakkoo fi Saba Booruu irraa gara bakka lolaa deemaa ture ganda Siree Buqqii iddoo addaa Dareersaa jedhamutti haxxee itti hidhuun loltuu 14 battalatti ajjeesuun 16 ammoo madoon adabee jiraachuu itti dabaluun ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo onkololeessa 17/2021 guyyaa keessaa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 38 irratti godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda Bobaa iddoo addaa Irreessa Liiban Burii jedhamutti waraana mootummaa irratti haxxee hidhuun konkolaataa paatroolii tokko barbadeessee 14 battalatti lubbuu baasuun 18 madoo cimaan adabuu beeksisee jira. Lola kana irratti madoon waraana mootummaa hospitaala Nageellee Booranaa seenan 18 keessaa 7 riifariin gara hospitaala Hawaasaatti kan geeffaman yoo ta'u reeffa ammoo achuma naannoo mooraa kaampii waraanaa kan duudaa xiyyaaratti awwaaluun beekamee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa manneen uummataa ibiddaan gubuu itti fufe. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullacha ganda Boolloo Garjeedaa jedhamutti waraanni mootummaa Abiyyiin bobbaafaman jiraattota naannichaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan jechuudhaan manneen uummataa ibiddaan gubee barbadeessaa jiraachuu maddeen keenya garasii nuuf himanii jiru. Akka maddeen naannichaa nuuf himanitti manneen uummataa waraanni mootummaa kanneen Abiyyiin bobbaafaman manneen isaan guban mana obbo Tarfaasaa Jaallataa beekummaa hirphaa fi gaarummaa ittafaa kanneen jedhaman ta'uudha kan nu himan. Manneen gubatan waliin walumaa galatti qabeenya isaanii kan barbadaa'e yoo ta'u uummata naannichaas dararaa jiraachuu irraa kan ka'e hawaasni qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee bosonatti baqachaa jiraachuun baramee jira. Haleellaan qilleensarraa Maqalee meeshaalee quunnamtii TPLF barbadeessuuf jedhe mootummaan Itoophiyaa. Haleellaan qilleensarraa magaalaa guddittii Tigraay Maqaleetti raawwate meeshaalee quunnamtii TPLF itti fayyadamaa ture barbadeessuuf jedhe mootummaan Itoophiyaa. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti meeshaaleen quunnamtii barbadeeffaman taaworii, raadiyoo faanaa fi insaa qabeenyummaan isaanii kan mootummaa federaalaa ture TPLF biyya diiguuf itti fayyadamaa jirudha. Ergama kanas namoota nagaa irratti miidhaan osoo hin dhaqqabin milkaa'uun raawwachuu himee jira. Wixata waaree dura haleellaan qilleensarraa raawwatamuu gabaasaaleen bahuu hordofee ibsa kan kennan dubbi himaan mootummaa Laggasaa Tulluu haleellaan kun raawwatamuu haalanii turan. TV'n Tigraay kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalatti bulu gabaasa baaseen haleellaa qilleensarraa magaalaa Maqalee keessatti raawwatameen namoota nagaarra miidhaan gahuu himee jira. Hojjetaan gargaarsa tokkoo fi dippiloomatiin tokkos haleellaawwan xiyyaaraa Maqaleetti raawwachuu himanii jiru. Pirezidaantiin duraanii Yuunivarsiitii Maqalee fi qondaalli olaanaan TPLF Kidayaa Gabra Hiyoot gamoo fi manneen haleellaa raawwatameen miidhaan irra gahee jedhan fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Qondaalli kun haleellaan kun magaalattii iddoowwan lamatti raawwachuu himanii jiru.
Haleellaan jalqabaa ganama sa'aatii 3 walakkaa irratti naannoo Herennaa yookaan immoo Masaboo jedhamu qarqara magaalattiitti argamutti kan raawwate yoo ta'u namoota nagaa 3 ajjeesee jira jedhan. Kan lammataa lafa gabaa Adihaaqii jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u namoota nagaa hedduu madeessuu himu. Jiraattonni fi rogeeyyiin suuraawwan miidhaa haleellaa qilleensaa kanaan gahe jedhan marsaalee hawaasaa irratti maxxansaa jiru. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluu mootummaan maaliif magaalaa isaa haleela Maqaleen magaalaa mootummaati jechuun mootummaan haleellaa kan akka hin raawwanne Rooytarsitti himan. Magaalota lammiileen nagaa keessa jiraatan kan haleelu shororkeessitoota malee mootummaa miti jedhan. Waraanni Tigraay baatilee 11 lakkoofsisee torban darbe keessa jabaatee itti fufe. Finciltoonni Tigraay mootummaan haleellaa marsaadhumaa nurratti bane jechuun ibsa baasanii turan. Raayyaan ittisa Itoophiyaa gama isaan haleellaa kana kan eegale TPLF ta'uu ibsee adda waraanaa maratti tarkaanfii argachaa akka jiru hime. Guyyoota muraasa darban finciloonni adda waraanaa kibba wallootiin injifannoo argachuu fi loltoota Itoophiyaa hedduus boojuu himaa turan. Finciltoonni haleellaa akka haaraatti eegalaniin iddoowwan akka Wucaalee fi Cifraatti lammiilee nagaa 30 ajjeesanii jiru jedhan Laggasaa Tulluun. Waraanni Tigraay erga eegalee jiini 11 lakkaa'ame kanaan magaalaa guddoo naannichaa haleellaa xiyyaaraan yeroo rukutamtu kun yeroo jalqabaatiif miti. Waraana kanaan namoonni 10,000 lakkaa'aman yoo du'an miliyoona 2 ol qeerraa buqqa'utu gabaafama. Tigraay fi naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessatti walumaa galatti namoonni miliyoona 7tti siqan deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbileen gargaarsaanii himu. Humnoonni Amaaraa waraana kaabaan wal qabatee bulchiinsa Abiy Ahmed komatan. Sirni Abiy Ahmedii fi humnoonni Amaaraa injifatamuun dirree waraana kaabaatii isa mudataa jiru hordofuun gara wal himachuutti cehan. Paartiin Finxaalessi sochii uummata Amaaraa Abin waraana humnoota Tigraay waliin gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun waamicha duula uummata Amaaraatiif dabarseen uummanni Amaaraa sirnaan gorra jiruun ganamaa jira. Mootummaan ilaalcha maalna dhibdeetiin uummata Amaaraa salphina jalatti deebisaa jira jechuun himatan. Waraanni humnoota Tigraay waliin taasifamaa jiru dhimma uummata Amaaraa ta'uu ibsee Abin uummanni Amaaraa mootummaa abdachuu dhiisee of kabachiisuuf waloon dirree lolatti duuluu akka qabu waamicha dhiyeessee jira. Waraanni TPLF yeroo ammaa godinaalee Gondar Kaabaa fi Gondar Kibbaa Waagimraa Kaaba Walloo fi Kibba Walloo akkasumas Affaaritti lafa bal'aa to'annoosaa jala oolchuun uummata keenyarra miidhaa jabaa geessisaa jira jechuun Abin TPLF yeroo ammaa magaalota Deessee fi Kombolchaa to'annoosaa jala oolchuu fi sochii jabaatti jiraachuu amanee jira. Kanaaf ammoo ilaalchi maalna dhibdee gara darbee gama mootummaatiin jiraachuun sababa ijoodha jedha Abin. TPLF diina nu balleessuuf deemudha kan jedhu ibsi Abin kun lolli qaama kana waliin gaggeeffamu waraana uummata Amaaraa ta'uu ifatti labsee jira. Uummanni Amaaraa lolli kun kan isaa ta'uu hubatee hunduu gara dirree lolaatti akka duulu afaan dargii hundumtuu gara adda waraanaatti yookaan immoo hullum wada xoor gambaar jechuu fayyadamuun waamicha dhiyeessee jira. Paartiin Finxaalessi Abin kan yeroo ammaa mootummaan nu gane jechaa jiru kun bulchiinsi Abiy Ahmed kaabinee haaraa hundeeffate keessatti waliin hojjechuuf filate dura taa'aa paartichaa sadarkaa ministeeraatti muudeedha. Lola Tigraay kanaan wal qabatee garaagarummaan adeemsa mootummaa giddu galeessaa fi kan naannoo Amaaraa gidduutti waan uumame fakkaata. Tibbanuma Abiy Ahmed bifa duraan hin baratamneen labsii fi waamichi lolaanuu hin barbaachisu wayita jedhu naannoon Amaaraa gama isaatiin kitatii labsuun duulaaf waamicha dhiyeessee jira. Qondaalonni waraanaa biyyattiif hoogganan Amaaraaf afaan garaagaraa haasaa turan. Dhalattoonni Amaaraa gama isaaniitiin bulchiinsi Abiy Ahmed gamanaan juuntaa gamasiin Onag shaneetu isin fixa jechaa nu duguugaa jira jedhu. Yeroo jarri afaan wal dhabaa jiran kanatti ammoo humnoonni Tigraay lola tibbana hordofee injifannoo labsataa jiru. Ulaa uummata keenyatti cufamee saaqachuuf yoo barbaachisaa ta'e hanga Finfinneettuu ni lolla jechuun dhaadatan. Oduu biyya alaatiin. Kooriyaan kaabaa misaa'ela gara qarqara bishaan Jaappaanitti dhukaaste. Kooriyaan kaabaa misaa'ela baalaastikii bishaan keessaa gara qarqara galaana Jaappaanitti dhukaasuu ishee waraanni Kooriyaa kibbaa hime. Kooriyaan kaabaa misaa'ela kana kan dhukaaste erga torban muraasa dura Kooriyaan kibbaa meeshaa kana qaba jettee boodadha. Pyongyang baatii amajjii darbe meeshaa waraanaa kan beeksifte yoo ta'u meeshaa waraanaa jabaa addunyaatti jechuun ibsitee jirti. Kuni kan ta'e yeroo ajajoonni basaasa Kooriyaa kibbaa Jaappaanii fi Ameerikaa Se'uulitti wal arganii dhimma Kooriyaa kaabaa mari'achuuf jechuun isaanii yeroo gabaafametti.
Torban dhiyoo kana Pyongyang irraa deddeebiin misaa'ila dhukaastee jirti. Kunis misaa'ila saffisa guddaa qabu fageenya dheeraa adeemuu fi farra xiyyaaraa ta'e yaalaa akka jirtu himti. Yaaliiwwan muraasa biyyattiin taasistu qoqqobbii idil addunyaa cabsa. Biyyattiin misaa'ila baalistikii fi meeshaalee niwukilaraa akka hin yaalle dhaabbata biyyoota gamtoomaniin dhorkamtee jirti. Qondaalli waraana olaanaa Kooriyaa kibbaa misaa'ila tokko gaafa kibxataa buufata Simpoo jedhamurraa dhuka'ee galaana baha yookiin galaana Jaappaan jedhamu keessa bu'uu himan. Ministeerri muummee Jaappaan Fumio Kishida misaa'eloonni baalistikii 2 dhukaafamuu himan. Kunis baay'ee gaddisiisaadha jechuun ibsan. Kooriyaan kaabaa kan misaa'ila dhukaaste yeroo Kooriyaan kibbaa meeshaa waraanaa ishee hojjetteettidha. Kanneen dhimmichatti dhiheenyaan hordofan biyyoonni Kooriyaa dorgommii meeshaa waraanaatti cahanii jiru jedhu. Se'ul torban kana keessa agarsiisa meeshaa waraanaa yeroo jalqabaaf taasistuun jeetti waraana haaraa fi misaa'ila ifa gooti jedhamee eegama. Rokkeetti hawaa ofiis ni beeksisti jedhamee jira. Biyyoonni lamaan kana dura waraana keessa turan. Ameerikaan Kooriyaa kaabaa irratti qoqqobbii keesse laaffisuun dura biyyattiin meeshaalee niwukilaraa akka ofirraa dhiistu gaafatti. Kooriyaan kaabaa immoo kana hin fudhattu. Raashiyaan ergama dippiloomaasii naatoo keessaa qabdu dhiisaa jiraachuu himte. Kanarratti gabaasa qabna. Raashiyaan ergama naatoo keessaa qabdu adda kutaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa biyyattii Sergey Lavrov himan. Dabalataan hojjetoonni naatoo Moskoo jiran sadaasa dhufurraa kaasee eeyyamni isaanii irraa mulqamaa jedhan. Murteen Raashiyaa kun erga naatoon jalqaba ji'a kanaatti lammiilee Raashiyaa 8 ari'ee booda dhaga'ame. Naatoon jarri kun tika mootummaati ergama mootummaa biyyattiif hojjetu jechuun ari'e. Hariiroon Raashiyaa fi naatoo gaafa Moskoon dachee handaara galaanaa Yuukireen bara 2014 of harka galchite laafuu eegale. Lavrov miidiyaa biyyattiitti akka himanitti tarkaanfiin kun gocha naatoof deebii kennuuf kan fudhatamedha jedhan. Chaayinaa waliin hariiroo waraanni ololaa haaraan hin jiru. Naatoon Raashiyaa fi mannaa loltoota US'tti Taalibaanota bittee ajjeesiftee jedhu waakkate US meeshaa waraanaa Raashiyaa irraa bitte jechuun tarkiirra qoqqobbii keesse. Jaarmiyaan biyyoota damee waraanaan michoomse kun haasaa qabeessaaf hunda hirmaachisee gochuu didee akka isatti roorrise himan. Miseensonni naatoo dhimma ariifachiisaa yoo qabaatan ambaasaaddara keenya Biraasels jiru quunnamuun gaaffii qaban dhiyeessuu fi danda'u jechuun miidiyaa biyyattiitti himan Lavrov. Erga Raashiyaan ejjennoo ishee kana beeksistee booda naatoon murtee Raashiyaa kanaaf bakka kennee akka falatti godhu himeera. Tarkaanfii fudhannetti gaabbine kan jedhan dubbiimaan naatoo Oana Lungescu imaammatti naatoon Raashiyaa irratti qabu akkuma duriiti. Rincicaaf mata jabeenya Raashiyaa irraa kaanee tarkaanfii kana fudhanne akkasuma immoo ammallee mari'achuuf qophiidha. Karaa koree naatoo Raashiyaa marii jalqabuu dandeenya jedhan. Jarmaniin ammoo tarkaanfiin Raashiyaa dhibdee kan uumuudha jechuun komatte. Gaabbii qofa miti. Murteen Moskootti darbe kun hariiroo naatoo waliin qaban akkaan kan laaffisuudha jedhan ministeerri dhimma alaa Jarmanii. Naatoon wayita lammiilee Raashiyaa 8 ari'u dippiloomaatonni biyyattii Jarmecha keessatti hafan 10 qofa. Wayita tarkaanfiin fudhatamu hoogganaan naatoo Jens Stoltenberg Raashiyaan amala hin taane mul'isaa waan jirtuuf qophaa'inaan eeggachuu fe'isaa jedhanii turan. Bara 2018 keessa naatoon dippiloomaatota Raashiyaa hedduu ari'ee ture. Yeroo sana baay'ina dippiloomaatota Raashiyaa naatoo keessa turanii 30 irraa gara 20tti xiqqate. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irra. Oduu ispoortiitiin kaafaan Itoophiyaan istaadiyeemii dorgommiiwwan idil addunyaa keessummeessuu danda'u hin qabdu jedhe. Itoophiyaan dorgommiiwwan sadarkaa idil addunyaa gaggeessuudhaaf kan ishee dandeessisu istaadiyeemii hundaa guuttate hin qabdu jedhame. Kanarratti gabaasa qabna. Waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaaf istaadiyeemiin Baayirdaar dorgommiiwwan idil addunyaa akka hin keessummeessine dhorkuusaa hordofee biyyattiin dorgommiiwwan wal fakkaatan keessummeessuu akka hin dandeenye mirkanaa'eera. Baroota darban keessa dorgommiiwwan garee biyyaalessaa keessummeessaa kan ture istaadiyeemiin Baayirdaar dorgommiiwwan gulaallii waancaa addunyaa fi shaampiyoonaan kilaboota Afrikaa akka ittiin geggeeffamne kaaf dhorkuusaa beekseera. Kaaf murteessaa kana kan dabarsee xalaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaaf ergeenidha. Istaadiyeemiin Baayirdaar ulaagaa istaadiyeemota kaaf guutummaan guututti waan hin guunneef yeroof dorgommiiwwan keessummeessaa turuun isaanii yaadatama. Kaaf gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa addunyaatiif Gaanaa waliin torbanootaan booda taasistu biyya kamiif istaadiyeemii isa kamirratti taphachuu akka filattu Itoophiyaan akka lakkoobsa Itoophiyaa
onkololeessa 10 dura atattamaan akka beeksiftuuf ajaja kenneera. Kana gochuun hafnaan kaaf tapha kana gara biyya waliin morkattu Gaanaatti akka geessus murteesseera. Istaadiyeemiin Baahir Daar dirreen taphaaf galteewwan dirree taphaa fi barbaachisoo ta'an waan hin guutaminiif kutaawwan sadarkaa isaa eeggatan kanneen taphattoonnii fi geggeessitoonni taphaa keessa turan waan hin jirreef akkasumas kutaan tajaajila fayyaa isaa guutuu waan hin taaneef dorgommiin akka ittiin geggeeffamneef ajajeera. Dabalataanis bu'uuraaleen misoomaa daawwattootaaf barbaachisan waan hin guutaminiif teessumni keessummoota kabajaa fi bakki keessummeessaan gahaa taa'ee waan hin qophoofneef istaadiyeemiin kun wiirtuu sabaa himaalee sadarkaa isaa eeggate waan hin qabneef bakka itti shaakalanis gadi aanaa waan ta'eef akka dhorkamu ta'eera. Itti gaafatamaan kaaf kilab laayisaansiin Mahammad Siidaat dhiyeenya kana gara Itoophiyaa deemanii istaadiyeemota garaagaraa ilaalanii gamaaggamaa turan jedhameera. Aangaan kun turtii isaanii Itoophiyaatiin istaadiyeemii Baahir Daariin ala istaadiyeemota Yuunivarsiitii Jimmaaf Abbabaa Biqilaa ilaalanii turan. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Jimmaa waan hedduu guutuu qabu akka qabu ibsanii istaadiyeemiin kun wantoota hir'atan yoo guuttate gara fuula duraatti garee gamaaggamu akka erganis beeksisaniiru. Istaadiyeemichi haala marra jiruun dorgommii idil addunyaa kamiyyuu keessummeessuu akka hin dandeenyes beeksisaniiru. Istaadiyeemiin Abbabaa Biqilaa immoo dorgommiiwwan sadarkaa tapha ol adeemtotaa fi taphawwan garee biyyaalessa dubartootaa yeroodhaaf keessummeessuu akka danda'u ibsanii jiru. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa ilaalchisee immoo margi diree irratti taphatamu sadarkaa isaa kan hin eeggannee fi sararra fiiganis cinaan jirus sirreeffamuu kan malan ta'uu kan ibsan yoo ta'u kutaaleen itti uffatanis akka hirrinaatti fooyyeffamuu akka qaban beeksisaniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irra. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shiniigaa hafan waliin turtii gaarii.